cuuphaani isa kam akka ta'eeti xiqqoo ishee ilaalla. Mata duree yoon itti kenne natti tola. Waaqayyo nama qulqulluu jaallata jedhee yoon dubbadde gaariidha. Waaqayyo nama qulqulluu jaallata. Egaa kallattii kamiin isa jedhu immoo wal ilaalaa deemna xinnoon ishee turre. Akka seensaatti waa tokkoon dubbachuu barbaada. Akka seensaatti waa tokkoon dubbachuu barbaada. Mee hiriyyaan kee yookaan jaalalleen kee gaafa wal argitan waliijjin haasa'uudhaaf bakka kamillee haa ta'u gaafa waliijjin wal agarree yeroo waliin dabarsinu waliin haasofnu waliin taphannu fooliin badaa tokko yoo irraa sitti dhaga'ame yookaan isheerraa yookaan isarraa yoo sitti dhaga'ame ammam waliijjin turuu dandeessa? Daqiiqaa ammamii waliijjin turuu dandeessu? Yeroo ammamii waliijjin turuu dandeessu? Fooliin badaa sun isarra yoo jiraate, fooliin badaan yookaan isheerra yoo jiraate, isa waa'ee jaalallee firiyyaa yoo dhiisnu, isteejjima tokkorra yoo teenye fakkeenyaaf gubaa'ee tokko keessa gaafa teenyu, walgahii tokko keessa gaafa teenyu, walgahii sana keessaati wanti foolii badaan yoo nutti dhufe, waltajjiin suni, walgahiin nuti keessa teenyu suni naamusa yookaan seeraan dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Yeroo dheeraa achi turuu hin dandeenyu. Sababiin isaas maaliif? Qulqullina hirrinaa nama qabutu waltajjii sana keessa waan jiruuf. Qulqullina hirrinaa nama qabutu naannoo keenya waan jiruuf. Inni kuni unuma mataa keenya illee walii wajjin turuudhaaf nuun hiyyamu jechaadha. Egaa nuyi nama taane erga mana jiraanneeti erga amma kana qulqullina irratti xiyyeeffannoo laanna ta'eeti Waaqayyo immoo ilmaan namootaa wajjin jiraachuudhaaf ilmaan namootaa ammam qulqullaa'oo akka qabanii hubachaa deemuun nurra jiraatachaadha. Egaa namni Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf immoo Waaqayyoodhaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuudhaaf immoo cuuphaan isa tokko jechaadha. Cuuphaan jireenya ittiin qulqulloomne gara Waaqayyootti ittiin dabarru adeemsa qulqullinaa kallattii ittiin gara Waaqayyootti dabarree Waaqayyo wajjin hariiroo waliin qabaannuudha jechaadha. Cuuphaa jechuun wanta salphaa tokkotti akka hin ilaallefan kana dubbachuu barbaade jechaadha. Unumti mataan keenya jaalallee keenya yookaan hiriyyaa keenya waliin turuudhaaf yeroo fudhannee waliin haasa'uudhaaf qulqullinni walii keenya ammam wal bira akka nu tursu. Qulqullina qabaachuu dhabuun keenya immoo ammam garaagara akka nu ittisu erga amma kana ta'eeti. Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf immoo Waaqayyo waliin turuudhaaf immoo ammam yeroo mamii akka inni nu fudhatu akka hubattan hin barbaada jechuudha. Egaa kanaaf Waaqayyo sabni isaa akka qulqullaa'an barbaada sababa ta'eef. Waaqayyo sabni isaa akka isaan qulqullaa'an jireenya qulqullaa akka isaan isaaf akka isaan mijatan barbaada. Egaa kanaaf kanas immoo cuuphaadhaan macaafa qulqulluu keessatti ibsee jira. Karaa cuuphaa karaa of qulleessuudhaan kallattii cuuphaadhaanis ilmaan namootaa akka of qulleessanii fi kaayamee jira. Kanaaf har'a cuuphaadhaan akkamitti qulqullaa'uu akka dandeenyuun xiqqoo ishee dubbadhaa jechaadha. Baay'ee isaa miti akkamitti akka qulqullaa'uu dandeenyuun dubbadha jechuudha. Egaa hiikni cuuphaa maal isa jedhu hiikni cuuphaa maal isa jedhu namoonni hiika adda addaatti kennuu danda'u waan adda addaatti laachuu danda'u. Egaa gabaabaadhumatti cuuphaan waan keessa seenan waan ittiin mo'aman waan ittiin booji'aman waan keessa seenanii kontiroolii sana keessa kan of galchan jechuudha. Cuuphaa jiru kan keessa intinii ta'anii adda ba'anii yookaas immoo ilaalanii kan deebi'an utuu hin ta'in wanta sanaan dhugamu wanta sanaanii liqinfamuudha. Ittiin liqinfamuudha jechaadha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Kallattii sanaan gara kamitti akka darbamu in ilaalla yeroo biraa. Walumaa galatti garuu hiika cuuphaa kana keessatti sirna bishaan seenuudhaan yookaan bishaan facaasuudhaan raawwatamudha kun sirna itti raawwatamudha jechuudha. Egaa kiristiyaanota cubbuudhaaf Kiristoosii waliin jireenya haaraa Yesuus keessatti akka isaan du'anii karaa sanaan gara Kiristoositti dabalaman kallattii ittiin bakka jiran keessaa haala jiran keessaa baaniitu gara eenyummaa haaraatti kan ittiin dhufanidha cuuphaan.
gara eenyummaa haaraatti kan ittiin dhufanidha. Gabaabaadhumatti yoon ibsuu barbaade lafa itti iddi sanyii warra dhalatanitti lakkaa'amuu jalqabudha cuuphaan. Irra deebiin dubbadha. Lafa itti warri kan Kiristoos ta'an itti dhalachuu jalqabanii iddi zarii isaanii achirraa lakkaa'amuu kan jalqabamudha jechaadha. Lafatti maal ta'an sabateef lammaffaa dhalachuu lafatti eegalanidha. Lafa itti uumama haaraa ta'uu jalqabanidha jechaadha. Bakka itti eenyummaa haaraa itti uffatan, bakka itti jireenya haaraa, adeemsa haaraa itti eegalamudha sabateef. Isa kana akkasittiin akka ilaalluun barbaadachuudha. Egaa ka'umsaa fi seenaa cuuphaa. Ka'umsaa fi seenaa cuuphaa amma cuuphaa sagamtu sirriidha sagamtu sirrii miti isa dooktiriiniidhaan achi ka'a isa wangeelii jedhu naasaa jiran. Amma ka'umsaa fi seenaa cuuphaa. Ka'umsi cuuphaan yoom jalqabe? Ka'umsi cuuphaa yoom? Seenaan cuuphaas maal? Wantoota kanan wal faanaan xiqqoo ishee dubbachuu barbaada. Cuuphaani bishaan qulleessuudhaaf gabaabaadhumatti. Bishaan maal godhu? Isa qulleessu. Qulleessuu kan danda'u. Gara qulqullinaatti fiduu kan danda'u. Gara balfa hin taane wanta foolii hin taane namarraa balleessee gara wanta sirriitti nama dabarsuudha. Egaa kunis yeroo itti ka'umsi cuuphaan yoom isa jedhu kana keessatti agaluufis galuufis baatu bara kakuu moofaa keessa cuuphaan akka jalqabe kitaabni qulqulluun dubbata. Sabni suni saba akkamii kam keessaati gara kamitti akka isaan darbuudhaaf jedhan bifa kamiin akka ka'ame kakuu moofaa keessatti akka ni jalqabame nan dubbisa akkas jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 akkas jedha. Yaa obboloota koo abboonni keenya hundinuu utubaa duumessaa sana jala akka turan hundumti isaanii galaanicha akka ce'an akka beektan nan barbaada. Hundumti isaaniis kan Musee ta'uudhaaf duumessichaa fi galaanicha keessatti cuubamaniiru. Maal keessatti? Duumessichaa fi galaanicha keessatti maal ta'aniiru? Cuubamaniiru dubbata. Hundi isaanii galaana diimaa kana keessa gaafa darbanii hundi isaanii galaana keessatti akka cuubaman dubbata. Cuuphaa yoo jedhamu maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutti jedhee cuubaman utuu hin ta'in ce'uun isaanii sun maalitti lakkaa'ameef? Cuuphaatti lakkaa'ameef. Garbummaa sana keessaa ba'uun isaanii akka cuuphaatti akka lakkaa'ameef dubbataa jira kana keessatti. Sirriitti hubachuu kan qabnu jalqaba Gibxiirraa gara Kanaanitti gaafa ce'an galaana sana garbummaa sana jalaati gaafa ba'anii ce'anii lagi isaan ce'an sun duumessi isaan keessa adeemaa turan suni keessa deemuu eegalan suni akka cuuphaatti isaaniif kaa'ame. So kana jechuun maal jechuudha? Isaan kun garbummaa sana jalaa ba'aniitu gara itti iddoo abdachiifame sana galuu isaan jalqaban inni kun akka cuuphaatti akka herregameef dubbata jechuudha. Egaa Waaqayyo Gibxii erga isaan baasee booda Israa'eloonni kana akka godhan gaafate akka isaan kana godhan akka isaan of qulleessan jireenya isaanii akka isaan qulleessanii dubbata jechuudha. Seera boqonnaa 19 ilaaluu dandeessu lakkoofsa 11 bishaan sana dhiqatanii akka isaan iddoo qulqullaa'aa sanatti akka isaan seenan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf of qulleessaa akka isaan deemanii dubbata jechuudha. Kana keessatti ilaaluu kan qabnu beekuu kan qabnu Museen Israa'eloonni Waaqayyoon akka wal simatan uffata isaanii akka dhiqatan akka isaan of qulleessanii fuula Waaqayyoo duratti dhiyaataniif akka isaan ofii isaanii qulleessanii gara Waaqayyootti akka isaan dhiyaataniif isa kana seenaa godhatanii akka isaan itti fayyadaman godhamaa akka ture ilaallachuudha. Seera boqonnaa 30 lakkoofsa 17 hanga 21 ilaaluu dandeessu. Yeroo hundumaa Waaqayyoon quunnamuu fi dunkaana walga'ii sana seenuu keessatti illee akka hin duune bishaaniin akka isaan dhiqachaa turan of qulleessanii
fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuudhaaf seerota kan akka isaan itti fayyadamaa turan dubbata jechuudha sagaleen waaqayyoo. Haala kanaanii bishaan cuuphaatiin dhiqachuu yookaan immoo fuula waaqayyoo duratti yommuu deemanii akka hin duunetti akka of qopheessan gochuu jalqabaman jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Ka'umsa cuuphaaf seenaa cuuphaa kana keessatti namoonni hundinuu kallattii sanaan akka isaan of sirreessaa deeman, akka isaan fuula waaqayyoo duratti jireenya qulqullaadhaan dhiyaachaa deemanii seera godhameefii kennamaafii dhufeera jechaadha. Iddoo walga'ii sana duratti bishaan kaa'amee bishaan kanaan dhiqachaa akka isaan ol galaa turan. Akka ilmaan Aroon of qulleessanii seenaa turan dubbata jechuudha. Egaa waaqayyo namoota ni jaallata. Namoota wajjinis ta'uu hin barbaada. Egaa cubbamaan tokko waaqayyo duratti yommuu dhaabatu garuu hin du'a cubbamaan tokko. So fuula waaqayyo dura turuudhaaf waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf jireenya qullaa jiraachuu akka isaan qaban maalummaa kanaan wal qabsiisee ilaaluu dandeenya. Sababiin isaas inni qulqulluudha sababa ta'eef sabni waaqayyoo si qulqullaa'uu qaba sababa ta'eef kallattii kamiin karaa seera kaa'amee kanaan itti fayyadamaa akka isaan turan ilaaluu dandeenya jechuudha gabaabumatti. Egaa warri kana keessa jiran warri cuuphaa yookaan seera kanatti hin fayyadamne waaqayyoodhaa wajjin walii wajjin turuu wal arguu hin danda'an sababa ta'eef waaqayyoon arguu kan danda'anii waaqayyoo inni nama jaallatu uummanni yookaan sabni isaa gara isaa dhufan kuni akka hin duunetti akka of qulleessan taasisaa jechuudha. Akka of qulleessan taasisa cuuphaan sirni kun du'arraa isaan eegaa jechuudha. Isa waaqayyoon barbaanne sanatu kallattii sanaan ittiin qullaa'u ittiin qulleeffamuudhaaf. Egaa macaafa qulqulluu keessatti ka'umsi cuuphaa kana ture. Macaafa qulqulluu keessatti ka'umsi cuuphaa kana. Egaa sadaffaa irratti cuuphaan dhugaan nuti argachuu qabnu maalidha? Amma cuuphaa dhugaa nuti argachuu qabnu isa kam? Macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis cuuphaan bishaaniin cuubeera. Bishaaniin cuuphaa akka ture beekamaadha. Cuuphaan inni kun isa kam? Cuuphaan Yesuus isa kam? Sirriitti adda baasuu kan qabu. Amma isa gadi fagoo isatti facaasuu sana miti amma kan hin dubbachaa jiru. Kiristiyaanonni warri waaqayyootti amananii cuuphaan isaan barbaachisu maalidha? Cuuphaan Yohaannis cuuphaa maalidha? Maatewos boqonnaa 3:1 irratti Yohaannis akka inni cuuphaa ture beekamaadha. Inni kuni lakkoofsa 3 gubbaa irratti daandii wal qixxeessuudhaaf haala mijeessuudhaaf hojii haala mijeessuu cuuphaa yaada garaa geddarannaa kallattii sanaanii gara isa waaqayyo barbaadutti isa karaa Yesuus Kiristoosiif haala mijeessaa akka inni ture. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 gubbaa irratti sagalee lafoonaa keessaa inni jedhame kuni karaa qopheessuudhaa fi cuuphaa karaa qopheessuu cuuphaa yaada garaa geddarannaa hojjechaa akka inni ture beekamaadha. Egaa Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaa irratti sagalee akkas jedhu argina. Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 ila akkas jedha. Yesuus cuubamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiin waaqaa hundinuu isaa banaman achumaanis hafuurri waaqayyo akka gugeetti gad dhufee isarra buusaa in argeedha. Beekuu kan qabnu ilaaluu kan qabnu as keessatti lakkoofsa 11 ol deebinee yoo ilaalle Yohaannis gaafa cuuphaa ture waan jedhe qaba. Yohaannis gaafa cuuphaa ture waan jechootan itti fayyadamaa ture jira. Yohaannis itti fufeedha lakkoofsa 11 irratti ol deebi'aati. Yaada garaa keessanii geddarachuu keessaniif bishaaniin isinan cuuba. Ilaawwadhaa. Yaada garaa geddarachuu keessaniif bishaaniin isinan cuuba. Inni ana booddee dhufu garuu anarra hin jabaata. Museen saba sana fuudhee deemaa kan ture cuuphaa sun isa kam akka ture beekamaadha. Yohaannis immoo cuuphaan ni cuuphaa jiru cuuphaa isa kam akka ture hubachuu qabna jechuudha. Ammallee kan Yohaannis duwwaa ga'ee dhaabbata miti. Cuuphichi cuuphaa Yohaannis kennu qofarra ga'ee akka hin dhaabbanne. Ilaa
riifeerii gaafa inni gara Yesuusitti barreessuu laala iddoo kana keessatti. Anis kophee miilla isaatii illee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isinin cuubaa'edha. Beekuu kan qabnus keessatti. Inni hafuura qulqulluu fi ibiddaan isinin cuubaa jedheetu dubbata kutaa kana keessatti. Beekuu kan qabnu ilaaluu kan qabnu. Egaa cuuphaan kun dhuguma Yesuus. Yesuus hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuuba gaafa jedhu. Kanaaf Yesuus akkamitti cuuphaa ibiddaa kennaree? Cuuphaa ibiddaan ni kennu isa kamiidha? Ibidda isa qaamaan mul'atu laata isa sanaa? Ibidda hafuuraa ibiddi kun isa kamiidha? Cuuphaan ittiin cuubamu sun cuuphaa isa kam cuubamuun akka irra jiraatu? Ibiddi Yesuus ittiin cuubu ibidda isa kamiidha? Kana beekuu kan qabnu, ilaaluu kan qabnu. Eenyummaa ibiddaa sana, eenyummaa bishaanii sana gargar baasuun dirqama ta'a jechaadha. Ishee kan akkasii jala murtanii deemtanii barbaadu. Bishaan isa kam? Abiddi isa kam? Hiikni bishaanii isa kam? Hiikni abiddaa isa kam? Bishaan ittiin cuubamuun irra jiraatu bishaan isa kamiidha? Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1 dhaqaa dubbisaa. Zakkaariyaas 13 lakkoofsa 1 deemnee dubbisnu. Abbaan bira keessattuu dubbistanii misha bira geedha nan dubbisila akkasii lakkoofsa 1 eewlaachuu guyyaa sanatti jedha burqaan cubbuutti xuraa'ummaatti isaan qulleessu maatii Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraataniif hin banamaa jedha. Amma burqaan cubbuutti nama qulleessu kuni bishaan cubbuutti nama qulleessu kuni bishaan isa kam akka ta'e ilaaluu kan qabnu, hubachuu kan qabnu. Bishaanichi eenyuudha? Eenyummaan bishaan kana baramuu akka qabu. Inni bishaanitti xuraa'ummaatti qulleessuudhaaf dhufe kuni Yesuus akka ta'e gochi Museen gochaa tures, gochi Yohaannis gochaa tures daayireektii walitti qabamee cuuphaa isa sirri isa Yesuus kennu sanaaf haala mijeessaa akka ture beekuu qabnaa jechaadha. Irra deebi'een dubbadhu. Tajaajiloonni kennamaa turan sunis inni karaa Musee kennamaa tures, inni karaa Yohaannis cuuphaa kennamaa tures walitti qabamee cuuphaa Yesuus isa kennuuf qopheessaa akka ture. Agarsiiftuu isa sana akka ta'e ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Egaa beekuu kan qabnu gaa ibiddaan isin cuuba gaafa jedhu ibiddi Yesuus qabatee dhufe maaliidha? Ibiddanni cuuphaadhaaf qabatee dhufe maaliin? Luqaas boqonnaa 12:49 laqaa dubbisaa. Luqaas 12:49 xiqqoo isheen ariifadheen adeemaa jira yeroo itti fayyadamuudhaaf. 49 ilaa akkasidha. Waanuma Yesuus qabatee dhufe isinitti maddoo sanarraati. Yesuus ani ibidda lafarra buusuudhaaf hin dhufe. Maal lafarra buusuuf? Ibidda lafarra buusuudhaaf hin dhufe. Ibiddichi utuu kanaan dura bobeeffameera ta'e attam nanawwan tureedha. Yesuus ibiddanni qabatee dhufe eenyummaa ibidda kanaa ibiddaan isin cuuba jedhameera sababa ta'eef. Cuuphaan Yesuus kennu cuuphaa ibiddaan hafuura qulqulluudhaan kennamuudha. So ibiddi kun isa kam? Amma cuuphaan nu barbaachisu, cuuphaan nuti fudhachuu qabnu, cuuphaan inni fayyina keenya nu raggaasisu, fayyina keenya raggaasisuu kan danda'u cuuphaa isa kan bira akka jiru gargar baasuu qabna sababa ta'eef. Gara cuuphaa isa kamitti akka dhufu adda baasuu qabna sababa ta'eef. Hiikni ibidda kanaa beekamuu qabachuudha. Hiika ibidda kanaa baruudhaaf immoo Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 14 raqaa dubbisaa. Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Ilaa akkas jedha Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 14. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa isaan wanta akkasii waan dubbataniif ani immoo dubbii koo afaan kee keessa jiru akka ibiddaa. Ilaa hubadhaa. Dubbii isa kam? Isa afaan kee keessa jiru akka ibiddaa. Akka ibiddaa. Saba kanas akka qoraanii nan godha. Ibiddichis isaan hin fixaadha. Amma kan hin barbaadu.
inni Yesus qabatee dhufe biddanni qabatee dhufe dubbii sagalee isaadha jecha waaqayyoodha jecha sanaadha dhalli namaa ilmaan namootaa cuuphaa inni dhugaan ittiin fudhatamuu qabu inni bishaan yaada garaa geeddarannaa raggaasifamuudhaaf fayyina sana kan raggaasisu immoo cuuphaan ibiddaasuun sagalee waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Ermiyaas 23:29 dubbisaa. Ermiyaas 23:29 gubbaas dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Ilaa akkas jedha dubbiin koo akka ibiddaa mitiiree maal koo dubbiin koo akka ibiddaa mitiiree akka burruusa dhagaa kattaa caccabsus mitiireedha. Amma cuuphaan ittiin Yesus cuubu isa kam akka ta'e dubbiin koo inni dhugaan akka ibiddaa akka burruusaas dhagaa caccabsuu mitiiree jedha. Egaa ibiddi dubbii waaqayyoo cubbuu namootaa qulleessuudha. Karaa ittiin qullaa'ummaa argatan cuuphaan inni Yesus cuubuudhaaf dhufeef inni Yohaannis cuuphaan cuubaa ture garaagarummaa akka qabu beekuu qabna jechuudha. Karaa sanaan qullaa'u sababa ta'eef qullaa'ummaa sanatti geessa sababa ta'eef cuuphaan jireenya namaa qulleessee waaqayyo wajjin walitti nama fida sababa ta'eef kanaaf Yohaannis boqonnaa 15:3 gubbaarratti dubbiin isinitti dubbadhe isin ammoo maal taatanitti qulleeffamtanii tu'eera sababa ta'eef gara qullaa'ummaatti kan fidu hiikolee kana ilaaluu qabna sababa ta'eef dubbii isaatiin isaan cuuba sagalee isaatiin isaan cuuba jechuudha. Fayyummaa kan raggaasisu isa kan akka ta'e ilaaluu qabna gaabaadhumatti. Yohaannis 17 ilaaluu dandeessu. Dubbiin kee dhugaadhaa dhugaa sana dubbichaan isaan qulleessiedha. Cuuphaan qulleessuudhaaf qullaa'ummaan kun immoo waaqayyoof akka mijatu taasisuudha sababa ta'eef waaqayyoof mijeessuu sababa ta'eef kanaaf gara dhumaatti gaafan fidu dubbii dhugaa Yesus dabarse kana yommuu dhaga'anii isaan kun barattoonni akkuma qullaan sagalee sanaaf isaaf akkuma mijatanii warri sagalicha dhaga'anis immoo cuuphaasa sirrii sana argachuu danda'u jechaadha. Har'a waa tokko beekuu kan qabnu cuuphaa bishaanii fudhannee sagalee waaqayyoo hin barannu yoo ta'e feelii taachuudha. Beekuu kan qabnu cuuphaa bishaanii qofatti hirkatamee bishaan inni fiisikaalaan argamu kuni nama duratti siraata sana raawwachuudha. Waaqayyoo duratti immoo ragaa qubsaa kan ta'u sagalee isaatiin yoo cuubame ta'a jechaadha. Radeebeen dubbadhu. Inni fiisikaalaan godhamu kun siraata namni tokko cubbamaa ta'uusaa ofirratti amanee kallattii sana darbuun irra jiraata. Haa ta'uyyuu malee isaati inni suni xumura akka hin taane namni beekuu akka qabu jala mureen dubbachuu barbaada jechaadha ishee kana. Sirriitti hubachuu akka qabu jala muree dubbachuu barbaada jechaadha. Sagalee waaqayyoo erga sana fudhatee booda sagalee waaqayyoodhaan of hin qulleessu yoo ta'e isa ibiddicha sana dubbii waaqayyoo sana geeddaramaa hin adeemu yoo ta'e waaqayyoodhaaf qulqullaa'uu hin danda'u jechaadha. Barbaachisummaan cuuphaa maalummaan cuuphaa daqiiqattii kana keessatti dubbatamee nu isa kana garuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana garuu ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Egaa beekuu kan qabnu hubachuu kan qabnu bifa kamiin akka ta'e gargar baasaa gaafa deemnu dubbii waaqayyoo kanaan sagalee waaqayyoo kanaan namoonni gedderamuu qabu jechaadha. Inni fayyummaan kan raggaasifamu sanarrattidha. Amma xinnummaatti facaasu erga beekee gadalaccisiisu isa sana qofaarratti fiisikaala sana duwwaarratti mitamu. Ijoon inni guddaan bishaan gaafa jedhu hiikni bishaanii sun adda baafamuu qaba. Abidda gaafa jedhu hiikni abiddaa sun adda baafamuu qaba. Hafuura gaafa jedhu hiikni hafuuraa sun adda baafamuu qaba jechaadha. Isa kanaan cuuphaa sana argachuun danda'ama jechuudha. Egaa cuunfaa irratti dubbadee kan hin dhaabu. Goolaba irratti yaada goolaba irratti kan hin dubbadee dhaabu. Warra kaaniinis ga'uudhaaf. Waaqayyoo wajjin ta'uu fi namni cubbamaan cubbuu isaarraa qulqullaa'uu qaba jechuudha. Inni kun irraa adda ba'uu qaba. Karaa qulqulleessuudhaaf immoo cuuphaadha jechuudha. Of qulleessuudhaaf immoo cuuphaan isa barbaachisaa jechuudha. Cuuphaan isa barbaachisa.
waaqayyo wajjin ta'uu fi waaqayyoon wal arguu fi gara samiitti yookaan jireenya bara baraa argachuudhaaf cuubamee dubbii waaqayyoodhaan qulqullaa'uu qabaa jechuudha. Sagalee waaqayyoodhaan qulqullaa'uu qabaa jechuudha. Egaa cuuphaa fudhachuu kan nuti qabnu isa kam akka ta'e cuuphaa hafuuraa Yesuus kenne san dubbii dhugaatiin of qulleessuutu irra jiraata jechuudha. Phexros isa duraa Phexros 3:21 dubbisee taanaaf. Phexros isa duraa 3:21 irra jiruun dubbisee dhaaba. Phexros isa duraa 3:21 akkasidha. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'u Yesuus Kiristoos yaada garaa namaa isa hin ceephaane argachuudhaaf waaqayyootti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan mitiidha. Inni kuni karaa ittiin waaqayyootti himatamee dhiifamni argamee karaa ittiin gara waaqayyootti ittiin darbamuudha jechaadha. Kanaaf iyyuu cuuphaan seenaa cuuphaa keessatti gabaabaadhumatti yoom akka jalqabe maaliif akka jalqabe hiikni isaa maal akka ta'e hubannoo qabdan irratti isin yaadachiisuu yaaleera. Sabni Israa'el laga sana ce'uun akka cuuphaatti yoo inni fudhachuudhaa baate illee garbummaa sana jalaa ba'uunsaa laga sana ce'uunsaa akka cuuphaatti lakkaa'ameera. Cuuphaan nuti irra fudhannus inni godhamu kunis garbummaa cubbuu jalaatii ba'amee gara eenyuutti gara fakkaattii waaqayyootti gara yaada waaqayyootti galuudha jechaadha. Adeemsa kanaan inni kun ragaa qubsaa ta'uu kan danda'u guutummaatti fudhatamuu kan danda'u cuuphaan keenya sagalee waaqayyoodhaan amma dhumaatti yoo dhaabame duwwaadha jechaadha. Gooftaan isin haa eebbisu.